Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuutaa kan ulfeessan kan biyya keessas kan biyya alaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas warroota amantii kiristaanotiin bagattis hingee guyyaa abbaa keenya qulqullaa Yohaannisiitiin isin jechuu jaaladha. Yohaannis hunduma keenya iyyuu waggaa fi haala irra jirrutti inni nu wajjin ta'ee nu haa tiksu. Inni waaqayyo abbaan keenya kan nuuf jedhee makaraa meeqa argee nuuf jedhee du'aa ka'ee inni abbaan keenya Yesuus Kiristoos biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu. Maatii keenyas nuuf haa tiksu. Abasaa biyya keenya irra jiru kanas waaqayyo biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu. Waaqayyo akkanumatti tiksee keenya ta'ee nu haa tiksu. Inni nu wajjin haa ta'u. Maatii keenyas nu haa tiksu. Biyya keenyas nu haa tiksu. Akkasumas maaliif akkuma amantiin kan abbaatii biyya abbaa kan hundaatii jedhame sanii akkasumas warroonni amantii ortodoksii taatan hundi keessanuu akka kan biyya ambaa keessa jirtanis kan biyya keessa jirtanis waaqayyo keenya yaa kadhannu, waaqayyo keenya tsaloota yaa goonu, waaqayyo keenyaaf galgala kana wajjin biiffanneetu waaqayyo keenyatti yaa boonyu, waaqayyo keenya yaa kadhannu. Akkasumas immoo baga itti singee haasa'aa illee isinitti haasa'uun barbaadu. Akkasumas baga itti singee guyyaa Yohaannisiitiin isiniin jechuun afaan fuuldura keessan bahe akkanumatti Yohaannisiin ji'a hoggaan nu haa tiksu kan bara haarawaa nu seensisee bara haarawaa immoo har'a guyyaadhuma maskaraan bultii 30 nu ga'e immoo ammas immoo akkatti immoo ji'a har'aatinis nu ga'u akkatti immoo waggaa har'aatinis kan nu ga'u waaqayyo tokkicha bichaatu beeka. Yaa waaqayyo ati biyya keenya biyya nagaa nu godhi, biyya gammachuu nu godhi, maatii keenya nu tiksi, nama sa'a keenya nu tiksi. Yaa Rabbii kiyya siin jannatitti kenninee jira yaa waaqayyo. Akkasumas immoo saadiqii Yohaannisii koottaa qaamasaa hundumti keessanuu isiniin jechuu jaaladha. Yohaannisiin bakka jirtanitti, bakka teessanitti, bakka deemtanitti inni ji'a hoggaan maatii keessanis sinaatis kan biyya ambaa keessa jirtanis kan biyya keessan keessa jirtanis Yohaannisiin hunduma keenya wajjiniin nu haa ta'u. Inni nu wajjiniin bakka deemnutti bakka teenyutti inni nu wajjiniin yaa ta'u, inni nu haa tiksu. Waaqayyo tiksee keenya yoomiyyuu nu ifannoo isaa morma keenya irratti baannee isa kadhannee homaa isarraa dhabnee hin beeknu. Waaqayyo ammallee akkanumatti nu haa tiksu, biyya keenyas nuuf haa tiksu, biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhu isiniin jechuu jaaladha. Hunduma keessaniyyuu baga itti singee guyyaa Yohaannisiin hunduma keessanuu bakka jirtanitti sin haa tiksu, hunduma keenya nu haa tiksu. Nama akka biyya baanettis biyyatti biyya ambaa keessattis hafnus waaqayyo nun taasisini. Waaqayyo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jechuu jaaladha. Guyyaan guyyaa gaarii lidata Yohaannisii gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Nagaan haa ta'u hundumti keessanuu bakka jirtanitti.